yeroo bishaan xuuxxate wanni ta'a. Kun akkasittiin qincee hojjedhe jechuudha. Hin daawwanna jechuudha waan inni ta'u. Chanarra dagaagee na waame bosona keessa sila barbaachuun ana argu suuqa dhoksaasi na waame safuudha kan. Hai hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessan nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtanii akkamiin nagaadha jirtu fayyaadha nuti jirra nagaa keenya jiruuf jireenya akkamii maal keessa jirtu hin jajjabaattu nuti jirra nageenya keenya baay'ee dansaadha hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtanii har'a maalan hojjedha seetanii kuno kasalarrattan hojjetaara argaa jirtu har'a maalan hojjedha seetanii nama dayeefanii qincee hojjechuufanidha jechuudha. Ani garuu hin beeku qincee akkamiin akkasiin hojjettan hin beeku garuu ani garuu akkasiin an hojjedha jechuudha yeroo baay'ee shunkurtii bulleesseen jechuudha kuno shunkurtii baay'ee bulleesseen jira kaameeraa keessatti xiqqoo gurguddaa fakkaatayyuu malee bullaa'eera jechuudha shunkurtiin sirriitti baay'ee bulleesseen muree kana aqulalleen jechuudha shunkurtii kana aqulalleen wanni keessa buusaa jechuudhaan wannis keessa nan buusaa sigaa maxbashaas keessa nan buusaa fooliidhaaf isa booda ergana kanatti shunkurtii kana aqulallee bilcheessee wanni itti naqaa jechuudhaan kanan hojjedhu immoo ofiif miti nama afaan hojjetaa jira nama dayeefan hojjetaa jira jechuudha qincee garuu namni akkamiin akka hojjetu hin beeku shunkurtii itti naquu ta'e hin beeku ani namni biraa itti naquu danda'u garuu shunkurtiidhaan baay'ee mi'aa bishaanirra zimme callettanii bishaanirra gochuurra bishaaniin gochuurra shunkurtiidhaan yoo gootan shunkurtii xabbastanii akkanaan zayitii itti naqnee amma ganaadha akkatti shunkurtii xabbaseen jechuudha nama dayeebbisuufanidha. Kaleessa marqaa hojjedheen ture garuu isinitti agarsiifne marqaa eenyumti keessan iyyuu hin beektu kun garuu xiqqolliyyitti jedha jechuudha. Inna kana jechuudha zayitiidhaan aqulallee tananii as gubbaarratti sigaa maxbashaa sitti nan godhaa shittaadhaafi isa booda qinceen miiceetti naqaa jechuudha kunoo. Boqqolloo kana daangoo lafatti naqe kuno qincee akkasiin qopheeffadheen jira funaaneera no arga funaaniin jira jechuudhaan kuno qincee garbuuti hin miicamne nam miicaa jechuudhaan miiceen kanarratti haxallalee itti naqa jechuudha akkasiin haala kanaanii yeroon itti naqu isin ilaaltu zayitii amma akkamitti godhu isin ilaaltu jechuudha. Achumaan hin miicinaa jechuudha. Bishaan qopheeffadhee jira. Sirriitti miicuu qabna daaraa waan ta'eef yeroo ororamu wannidha waan ta'eef nam miicaa jechuudha haala kanaan qincicha. Arga daaraa saareen kan garbuuti garuu qamadiin barbaadee nan dhabe garbuun isaa rifiidhama rakkoon qabu cayyoo wayii fi tudayee jira isheedhaaf kan hojjetaa jira jechuudhaan hojjedheetu man keessa mana kottan hojjechaa jira mana ishii miti kaleessa garuu nama sin qabdu waan ta'eef mucayyittiin manuma ishiittan hojjedheef kuno argaa shunkurtiin koo bilchaataa jira jechuudha. Kuno argaa asirratti zayitiin naqaa jechuudha. Qincee miicee irratti naqaa jechuudha.
kunoo argaa kana keessa maalan buuse siga maxbashaa buuseen jira. Tokkommoo qimamii wayii jira dallaa koo keessa hin urgaa garuu kun wanti kuni maqaa isaan beeku ani jechuudha. Kunoo shittaadhaaf shittaa qincee jijjiiraa jechuudhaani. Yoon barbaade booda keessaan fuudhaan barbaade yeroo bishaatee keessaa baasuu nan danda'a jechuudha. Malkiidhaaf irdii xiqqootti naqna jechuudha. Kunoo irdii qaba. Kunoo malkiidhumaa wanti godhe xiqquma ishee jechuudha. Kalarii jijjiirratuuf. Akkasiin haala kanaan qincee hojjechuu kanidha jechuudha. Qinceen koo mi'aamoo maal ta'a garuu yeroo baay'een akkanatti nama beekan agarsiisee hin beeku malee sikootii mana keessatti akkasiin hojjedha. Kunoo qimamii gurraachas qaba jechuudha. Qimamii gurraachadha kunoo xiqqoo asitti goona isas sotti hin baay'isiin kunoo gurraacha waan ta'eef baay'een barbaachisa. Boodammoo kunoo makallashaas qaba fixeera garuu xiqqoo wayii qaba argitanii fixeen jira makallashaan sarii fiidhachuudha uumaan godhu kunoo argaa akkasiin qulaalleen qinceetti naqaa jechuudha. Kunoo argaa haala kanaan akkanatti xabbaseen jira jechuudha. Mixmixaa xiqqootti qiceen jira. Mixmixaa xiqqootti qicee xiqqoo akka xiqqoo ishii gubuuf jechuudha. Kunoo miiceera argaa isa keessaa bahee asis jira. Kunoo kanatti miicee asitti naqee jira. Asis jira jechuudha. Sirriitti miicee. Innaa kun akkasitti haala kanaanii tan naqaa jechuudha. Kunoo argitanii naqeera akkasitti xiqqoo ishii yoo nyaachiseen bishaan itti naqaa jechuudha. Yeroo xiqqoo ishii lab jedhe argitanii malkii xiqqoo jijjiirrate jechuudha. Das nama jedha yeroo bishaate isinittan agarsiisa dhumni isaa maal akka ta'u. Qincaarii fi ba'a. Jedheen abdii qaba jechuudha. Yeroo xiqqoo ishii ho'ee bishaaniin itti kallasaa jechuudhaan. Kunoo amma ho'ee jira. Bishaanuma qolaan itti kallasaa jechuudha. Isaan beekamu waan ta'eef dafee bilchaachuu danda'an ta'eef ilaalaa bishaanitti qicuun wayyaa jechuudha. Nu argaa akkas ta'e jechuudha. Irdii barbareetti qicee kun yoonidha. Argitanii shunkurtiidhaan ni gubbaatti ol yaa'e. Faana bilchaatee yeroo bishaan xuuxxate wanni ta'a. Kun akkasittiin qincee hojjedhe jechuudha. Hin daawwanna jechuudha waan inni ta'u. Argitanii miti haala kanaan bahee jira jechuudha marqaanii. Argaa. Kunoo xumurameetu jira. Mana geessa jechuudha. Argitanii akkatti firfir jedhee bareede. Akkasittiin hojjedhaa nyaadhaa isinin jedha.